akka bakka jaarsummaa inni dhaqeen dubbanne taa'isa bultiin adiikee jedheen dhaqee himadha gaafa inni jedhu maalan jedhee bakka mucaan kun hin taatuuf bakka atammaati jechuun ilaammasii galee as jalan jirutti tanatti waadaan keenya waadaadhaas na dhagaan jiru miti. Dhagaan jiru rafeera dhugaa. Gamanumaan booniyyeeniif anaan qalbiin cabinaa kaate amma wallaa'ee sin shakka gisee tokko anaaniin kana faabal sheekota turkii kana fakkaattee garaana guutii wallaa'ee shaawaa ganaana ati isinitti nan deebi'a akkasitti biqiltuu koo amma gaafa sana jechuudha akka inni siin taane dura bu'ee jechuudha hafuurri wayii natti mee ture siin ta'u gurbaan kuni akkanumaan bakkeetti si hambisuuf si gatuuf hin dhaqinii siin jedhaan ture sumatu dhiisii naa ta'eera yeroo ana teessiftee ana obboleessa kee teessiftee jechuudha soofaan si quuqaan jiru beela'aa jirtaa nama wareef nyaateetu harka niqatiin dhufee nu dura taa'ee beela'aan jirtu ettee gaafatta ani inni misaa nyaatee hiraatatu nyaatiin jaarsummaa keessan irra jiru bishaan tokko ittiin fidin jechuudha. Gaafuma sanan xaraxxare jechuudha wal dhabdu kan kee lafa jiraa kan rabbisii qopheessu hin jedhaan ture garuu walumaa galatti amma kaayyoon kee maayiniree gara keetti deebi'uudha moo? Bari gaafuma duraa laa obboleessa koo an jilbeenfadheen dhiifama si gaafadha maaliif hennaanii na gorsitaniitu sin obboloonni koo anasiyyuu gorsa keessan didee ni beektaa gaa ijoollummanis nutti jira qalbiin kunis na taa'u didee naanan atis nirra tarkaanfate amma ani obboleeyyan kiyya dhabuurraa sababa kiyyaa yeroo hundaa obboleeyyan kiyya bilookii mataa gad deebisinaan jedhamuu isaarraa anjiraan adda bahuu hin danda'u darriija kiyya agartuu kiyya dhiiga kiyya jedheen gara keessan ittiin deebi'e isin filadhe. Akkana ta'an bareedaa ila amma booda jechuudha waan siidhaan hin dhufa isin dhiisu maayii fi nan beeka si tuyyi qaaliidha si kana tuyyi beektaa daa'imandii waan taateef gurbaan hin hafu si jala garuu gaafa inni dhufee jedhee natti sirriitti akka warra arusiittan gabbararraa fuudha sii galee amma gaarri keenya irra hedduun seera shari'aati haala shari'aatiin uumama rabbi jedhee kaa godhateetuma wajjin jireenya isaa jalqaba ani immoo akka aadaa naannoo oromiyaa keessaa naannoo keenya naannoo arsii jiru isa sana isatti deebisa sababni isaa ganni bidilibsii qofa ganna 20 fidutti tokko jedhe obboleessa baay'ee qabna waan ta'eef maayif ijoolleen xixiqqoon illee sababa keetiin milkaa'uu qabdi geegee warri komantii immoo Allahu ta'ala sodaadhaa wallaahi billahi qalbiin hin cabsina nazanneesse soddaan keenya waan badaan dubbatiin as na jala jira natti fakkaate ajjira jira natti fakkaate nyaata wallaahi biqiltu ati bakka naman taatu yeroo hunda amma bar boonii jilaa dhaggeeffadhuuti maqaa kootii kitaaba tokko ga'a wanni barreeffame seenaan daba murteessa waan jedhuudhaan mana isaa keessatti amma laan kanan jedhe maammee ilaa sarumaan siin jedhamti ani laan dhagaye si jechuun jaarsi gaabeettaati wayyaatan mana jalan dubbate as qe'ee keessa jirtan seene siifan gorsaa jira laa akkasiin qajeeltee manatti deebitu sii galee amma kijibdeerta amma kijibdeerta booniyye ustaaz booniyye billaa aleek sallu ala nabi allahumma salli ala sayyidina muhammad jedhe tokkoffaa dhagaye booniyye ani gabbararraa fuuchuun koo waan hin hafne maammee hin hafu jechuudha. Ati gabbara bichaan dubbanne yeroo duratti waan hedduu dubbateetti akka taazaabii as nu ol keessee dubbataaf
amma jechuudha tokkoffaa intalli daa'immantii akkasiin taate bareeda akka maammeen jechuudha biqiltuudhaan taane gurmuun kunatti maal hin ta'u sababni isaa anammas waan an kijibu qabu yoo gabbara sirriitti gabbaree jechuudha horii guddaatti dhangalaasee nurkaa fuudhe bakka akka warqiitti eeggata jechuudha akka warqiitti akkasiin hin cabu. No, warri jettan immoo dirqama murteessuun qaba maal xiqqoo simaa waggaa amee kan itti dhamee ijaarsummaa jiraatii. Warri komantii tasgabbaa'anii. Miira keessaa ba'a. Jaarsi gizee tokko walumaa galatti maqaa keetiin sarrafameera biqiltu jajameeras. Akka kee arrafamu dhugaa.